sabii kee darbeen itti adeema kan siin jedhu jira. Yesuus garuu si waliin itti adeemaa. Ameen. Yesuus buddeena fuudhee eebbisee cabsee bartoota isaatiif kenna. Fudhadhaa nyaadhaa kun dhagna kootii. Xoofoos fudhatee Waaqayyoof galata galchee isaaniifis kennee hundumti keessa kanatti dhugaa kun dhiiga kooti. Dhiigni kun kakuu dhaabbate sana cimsuudhaaf dhiifama cubbuu nama baay'eetiifis dhangala'a. Haaleluyyaa. Ammaa jalqabee amma guyyaan gaafa mootummaa abbaa koo keessatti isaa isin wajjin dhugutti bebeedhaan wayinii kanatti akka hin dhunne isinitti hima jedhe. Haaleluyyaa. Faarfannaa galataa eegga faarfatanii moo kana jirsaa tubbaa. Ameen. Ameen. Gaara ejersaa rakkina kabajamaa dhaggeeffadha. Utuu nyaachaa jiranii hunduma isaaniitiif cabsee ilaa kun foon kooti. Nyaadhaa. Ilaa kun dhiiga kooti. Dhugaa ittiin jiree eebba isaanii laate. Wanta amma nyaachaa jiru kana immoo amma mootummaa Waaqayyootti galee achi deebi'ee dhufuutti isin wajjin nyaadhu. Mul'ata Yohaannis keessa walakanii fudhatanii laattan bara waggaa torbaa Yesuus wajjin nyaannu. Yerusaalem irratti deebi'ee dhufaatii isaa irratti Yesuus Kiristoos deebi'ee dhuma isin wajjin amma galaatti nyaadhu ni jedhu. Waggaa 1,000 Yerusaalemitti walitti qabee ijoollee isaa mul'ata Yohaannis gaafa dubbatu achitti isaa wajjin jiraanna. Gogii jalqabee handaara lafaa jalqabee dhiyaamaan gaafa gadhiifamu achitti xoolinnatiin lola kaasaa. Yeroo sana dhirsi misirroo immoo gara walicha Waaqayyootti asii ol fudhatee darbaa jira. Ameen jettani. Ameen. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Akkasutuu jechaa jiru gara gaaraatti ol deemaa ta'e. Hallelujaa. Dhiigni nama dhangalee cubbuudhaaf dhangalee jiru dhiiga Yesuus duwwaadha. Ameen. Kan moototaan taane, kan namaan taane, kan eenyuun taane, kan hoolaan taane, kan qotiyyoo kan kormaan taane kan Yesuus tuute. Ameen. Nama hundumaa walitti araarsuuf dhiiga isaa dhangalaasa. Yesuus yommus kanuma kanatu hundaanqoon tokko niyyuu nagaan taa'e. Waaqayyoon garuu jalaa jireenya keenyaa baraaru Waaqayyo. Garuu jalaa Waaqayyo jireenya keenyaa baraaru. Yoo kana fudhatanii laattan Yesuus gaafa inni qabame Petros ani isaan beeku jedhee gale. Dhaggeeffadhaa. Bartoonni warri kaan immoo gaafa Yesuus Kiristoosiin fannisan hundumti isaanii na'anii sodaatanii hundumtuu mana cufatanii karaa jiru falannaa jedhan. Isa bittimmaa'u sanaati laanni kun. Isa inni oloonni bittimmaa'u tiksoonni bittimmaa'u hundumtuu wal dhiisanii eegganii du'ee karaa jiru filatanii eebbaanii sokkan. Nukunis asir, nukunis asir, himpaan. Nuyi edanii walii galan. Nuyi kana booda abdii qabnu. Kana booda jiraachuu hin dandeenyu. Jedhanii dhokachaa lama yaada isaaniitti bittimmaanii sokkan. Yesuus garuu du'aa ka'ee warra bittimmaan sana immoo fuudhee walitti ijaare, fuudhee walitti qabe. Yeroon kun yeroo cufaatu. Yeroon kun yeroo gadda dhusuu galeessaatu. Yeroon kun yeroo itti dhiphachuutu. Waan tokko fakkeenya godhee sirriitti dubbata. Namni yeroo cidhatta deemu gammachuu qaba. Garuu yeroo gadda deemu ammatu boorjuu tasiin jedhani guyyaan irraa guyyaa maal isinitti fakkaata? Ammatu fannifamta siin jedhani attam taata. Yesuus Kiristoos garuu guyyaa borii du'atti na deemaa jedheeti. Har'a bartootatti dhaamsadhaa. Yesuus yommus bartoota isaatiin wajjin dhaabbaan iddoo Geetsemanii dhaqee bartoota isaatiin immoo amma achi dhaqee kadhadhuutti as taa'e. Ilaala keeffadhaa gadduuf yaadaan dhiphachuutti kenne. Yommus lubbuun koo amma du'utti baay'ee gaddite. Ilaala keeffadhaa isin as tura eeguudhaan bartootaan dammaqaa inni bartoota fuudhee keessaa irraa mootii ka'ee ture. Isaaniin immoo gaafa deebi'eedhaan immoo isaan immoo rafaa jiru. Isin dammaqaa kadhadhaa. Maayina iddoo biraatti immoo hafuurri dhimmaan foon garuu dadhabaadha. Ofiisaaf dafqa dhiigaa dafqaa jira. Maaliif ciniinsuu fannootu muddamaa waraansatu se eegaa jira. Qoraattiitu se eegaa jira. Kaballaatu se eegaa jira. Tolatu se eegaa jira mini. Muddamatu se eegaa jira. Birmadummaatu se eegaa jira mini. Garafamuutu se eegaa jira. Kanaaf addaan gombifamee kana ta'e yaabbaa koo jedhe. Xoofoon kun yoo hin danda'amate narraadhaan garuu akkan jaalladhe miti akkati jaallatti yaadame. Inni na gargaaru si gargaaruu dhufe kun. Inni jireenya keenya ijaaruu barbaade hafuura keenya abbaan daraarsuu dhufe kun. Isa cubbuu keessaa nu baasuu dhufe kun. Isa du'a lammaffaa nu oolchuu dhufu kun. Isa jireenya bara baraatti nu galchuuf yaadee dhufe kun.
Talakini dukkani lafa qabate hin surga kun. Biyyi lafaa ol darbate gad darbate. Anaaf siif garuu jireenya ta'e. Anaaf siif dura tabaaramaa ta'e. Abaaramaa of godhe. Hangafa nagaa ta'etu jiru. Biyyi lafaa waan hin simanneef hin fudhanneef isa qorbaate olii gadi. Itti cimeeti yaa abbaaku narra dabarsi. Yoo jaalala keetii narra darbu. Yoo fedha keetii narra darbu. Garuu akkan jaalladhen ta'in akkati jaallatti haa ta'u. Jaalalli Waaqayyo abbaa immoo inni immoo hamma uumaatti itti garaa jabaatee yaada isaa kaayyoo isaa galmaan ga'uu dhawaatee abbaan deebii tokko iyyuu hin laanne caal jalaa'e. Reebamuun Yesuus kaayyoo Waaqayyo abbaati. Garafamuun Yesuus kaayyoo Waaqayyo abbaati. Duun Yesuus kaayyoo Waaqayyo abbaati. Muka fannootti fannifamuu Yesuus kaayyoo Waaqayyo abbaati. Namni ilma isaa jalaa dhala isaa jalaa caalin jira. Waaqayyo ilma isaa isa jaallatu jalaa caal jira. Siya lammaffaa mo'achii kee kana ta'e amma yoo rabbanii boqochuutti jirtu akka deemnaaye. Haleluuyaa. Kottaa fannootu ilaalu du'atu ilaalu itti adeemnaaye. Wabii kee darbeen itti adeema kan siin jedhu jira. Yesuus garuu si tolli itti adeemaaye. Amma dudda deebisuu dandeessuutti namu gatiin deebiftu taanaan ijaan guutu taanaan hamma yoomittan baadhaa namu. Garuu Yesuus cubbuu koof cubbuu kee baatee itti adeemnaaye.